kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii hinaan akkam jirtan hundi keessaanuu kan biyya alaas kan biyya keessaas hundi keessanuu nagaan koo bakka jirtanitti sinaa dhaqqabuun jedha. Egaa walitti deebinee jirra anaa fi hinaanii jechuudha. Innaa hinaan bira kawannan dhufeef ergaa wayiitan qabadhee dhufe jechuudha. Ergaa sun immoo maal akka ta'e nu waliin dhaggeeffattu jechuudha. Isheetti illee nimne ergaa wayiitan qaba. Innaa ergaa saniif immoo viidiyoo waliin hojjanna jedheetan ture. Ergaa sun erguma abbaa manaa isheeti jechuudha. Guyyaa kaleessaa na bira dhufee ture. Innaa abbaan manaa ishii yaada gaarii kaase. Duraan balleessaa guddaa hojjetee akkuma beektan paaspoortii qaamaa ishii jalaa tarsaasee gube waan ta'eef sababa saniin balleessaan kootii gaabbeen jira jedhee dubbateera. Innaa ishiin immoo yaa'u isaaf ishii waan hin jenneef ani akkaan gorsuuf ani immoo hiriyaa ishiitti dhiyaadhu hina waliitti illee dubbatee jira. Aguma san immoo waliin xiqqoon fagaatte waan ta'eef ani immoo dhiyoo ollaa ishiiti waan ta'eef aguma san ollaa san wayya jedhee tanani innaa natti dhufee natti himatee balleessaa isaa hunda isaatu natti himeera. Ani balleesseen jira. Ani kan yaade balleessaa koo wanna nani jedhe ani ishii miidhuufii miti. Ani daa'ima tana guddisnee boruu gara fuulduraatiif waan gaarii yaannee hojjannee biyyuma keessatti jijjiiramuu hin dandeenya waan sana yaade malee ani badooma ishiitiif miti ishii miidhuufii miti jedhee dubbatee jira. Innaa ishiinis akka dhageechuu fi akkuma isinillee dhagaa artan jechuudha viidiyoo kana irratti jechuudha. Innaa inni immoo baay'eetti dhagame jechuudha. Sirriitti itti dhagama. Namni yoo balleesse yoo balleessaa isaasan yoo guyyaa saniif itti fakkaata malee eeggasan immoo deebi'e wanni itti dhagama waan ta'eef sirriitti itti dhagamee jira. Innaa kanaaf naa gaafadhu balleesseen jira dhiifamaa. Paaspoora gubatellee nan sirreechaa haa sirreeffattu gara fuulduraatti gazzabuma kootiin jedhee jira. Kunoo sunuma afoottiin dubbadha. Gazzaba kootiin baasee nan sirreechaa fi kan biraa haarawaa nan baasaa jedhee jira. Gara fuulduraatti deemtee bakka barbaadde yaadde hojjettee jiraachuu daa'ima isaanii waliin guddifachuu wajjin hojjechuu hin danda'ani. Kanaaf yoo ishiin illee hin aarti maaliif anallee odoo ta'e nan aara waan ta'e paaspoortii gubate jechuun maal jechuudha. Odoo hiqaama mana keessa yookaan immoo mattaawaqaa ta'e isa baafachuu hin dandeechi. Paaspoortii immoo guddaadha. Asirratti birrii guddaa barbaachisa akkuma isin beektanii yaaduu hin dandeecha paaspoortii tarsa'e jechuun gubate jechuun jechuudha. Annaa kanaaf na sirreechaa fi dhiifama akkanaa gootuu naa kadhadhu jedhee jira. Isin afoottan dubbachaa jira. Kanaaf naan immoo mee maal akka ishiin jettu maaliif oonanis dadhabe immoo walee sanittis himee ishiinis hanga tokko waliin akka haasofnu nan taasisa. Sani ta'us baatu immoo anumti bichaan nan sirreessa jedhee abdiin qabaa. Inni abbaan manaa ishii dhiifama jedhee jira. Gazzaba kootii nan paaspoora nan deebisaa fi nan hojjisiisaaf jedhee jira jechuudha. Innaa hinaan mee maal jettaati kanarratti ergaan kiyya immoo kanuma ergaan siin jedhu sun. Tolee akkam jirtan fayyaa keessanii galata waaqayyoo hordoftoota kiyya siniin jechuun jaalladha. Egaa akkuma argitan jechuudha tanaan dura viidiyoo ani dhiifamaa gaabbeen jira nan araarfadha kanaan gubes kanan balleesses waanuma kooti nan deebisa jedhee akka hojjete viidiyoos argitanii jirtu. Akkasumas immoo waleenis egaa waanuma itti himame ta'uun oolu waan itti himame malee waleen garuu isatu naan jedhe naan hin jenne akka ishiin natti himtetti isinillee akka dhaggeeffattanitti gorsa akka gorsaatitti kan na gorsite. Dhugaa dubbachuu fi akkasitti ammoo akkanatti afaan hin haasaa salphaadha. Ani garuu miidhamni narra gahee baay'ee tokko jechuudha ulfaataadha sinii galee. Dubartiin takka haala kanaan lapheen ishii cabuun qabu kan jedhu yaada jechuudha. Ani maaliif har'a gaafa paaspoortiin gubatu paaspoortiin kun amma ulaagaalee hedduu barbaachisa jechuudha. Ulaagaa isaatu guutee fixuu guuteetu hin danda'u jechuudha. Kan baasu achaafu lammaffaa siyoosii jechuudha. Siyoosiin amma akka taphaa akka qoosatitti nu laallee siyoosuma jennee yookaan immoo afaanuma barachuu qofaaf nu gargaara jennee yaadnu kuni waan guddaa ta'ee jira jechuudha. Innuyyuu ganaa maal barbaada seetanii iyyata barbaada. Sababa si barbaada. Sababa akkamitti wanti kun uumamee kunuyyuu
qorannoo tokko jechuudha. Paaspoortiinis akkasuma kana hundaa danda'eetoo jechuudha. Danda'eetuma waan naa hojjisiisu waan natti hin fakkaannee fi ani araara isaatis hin barbaadu. Sirumaayyuu inni laphee koo cabsee jira waan ta'eef jireenyuma isa waliinitu osoo dhaabe hoo kan jedhu jechuudha. Kan garaa koo keessa dhufe jechuudha. Amma yeroo sammuun kiyya keessa kan dhufe namni akkana na godhe, namni paaspoortii kiyya gube, namni waan argitee boru na fayyadu tokko erga na jalaa balleesse lubbuu kiyyallee balleessuuf daqiiqaa ittiin turu jechuudha. Kanaafuu namni kana godhe boru lubbuullee baasuu danda'a waan ta'eef hinaan akkana jedhe beenni. Maaliif balleessaa amma fakkeenyaaf ati obsa qabachuu qabda bee amma inni abbaa manaa keetu waan ta'e kana hunda danda'ee naan hojjetu nan beeka sirreessu. Maaliif nu biratti akkana eegga jedhe si biratti eegga jechuu dhabuu danda'a. Ani naman hage inni maallaqicha san fidee yookaan immoo paaspoortii sunis haala ittiin bahu natti himee natti argisiisee paaspoortii kee kootutu hojjisiifadhu guyyaa akkanaatitti koppii kee fidiitu gaafa naan hin jedhamin ani calliseetuma amanu baay'ee natti ulfaata jechuudha. Baay'ee barbaachisaa. Maaliif inni kaleecha laale dhugaa laphee cabee natti hime. Maaliif hiriyoonni kee goddanyoonni isaa yoo hiriyoota isaanii ergatanii deemanii hojjechaa jiran kana yoo argu inni amma itti fakkaachuu dhabuu danda'a. Amma nutu beeka malee gara biyya ormaa kana deemuu paaspoora kana qabannee maal godhannee deemuu kana nutu beeka malee isaan hin beekan. Maalitti hojjetanii waa hin agarree biyya ormaa deemanii jechuudha. Innaa kanaaf obsasi barbaachisaa. Inni na sirreechereera amma yeroo muraasa ji'a kanaan booda amma na sirreechereera inni. Innaa agamitti fudhatu yaa'u gazzamni dura kan isaa ba'ee kiyyas maaliif baajettee kanaas kan aartu kanaafoo ta'e rakkoon qabu atoo hojjettee hin deebista bulana waan ta'eef dhimma isaatii sirreechuu hin danda'a. Amma inni na sirreeche jedhee jira. Juma kana malee gara ji'a dhuftuu nan sirreechaa nan baasaa fi haa hojjisiifattu jedhee jira nan guuchisaaf jedheera. Kanammoo yaa ati obsa godhachuu qabda ishii jechuu qabda. Maaliif namni kun amma ishiin inni odoo sitti dubbate ati hin dhageechuuf yookaan amanuu dhabuu dandeecha. Kanaaf amma hiriyaa ishii bira dhaqee itti himee otoo wanni kana naa sirreessitu jedhee dhufe waan ta'eef kanaaf anatti himachuun isaa immoo siif immoo shaggaadha jedhee kana bidadhaan gara kooban jechuudha. Tole egaa akkas ta'ee egaa walees gurra buusuun oolu akka isheen na gorsiteettu kana ni shakke jechuudha. Isumatu gurra buusaa. Lammaffaa irratti immoo erga dhufeetoo kana siin jedhe wanta paaspoortii baasuuf ishii barbaachisu san lafa godhiifi. Wanta siyoosicha sanis baasuuf ishii barbaachisu lafa godhiifi. Akkasumas immoo jechuudha akkamitti ulaagaan isaa akkamitti guutame maallaqa qofaa miti wanti si barbaachisu as keessatti waa hedduudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf paaspoortii jechuun waan qalaalii miti. Kun hundi ta'ee too hoo dhugumaan paaspoortiin kiyya naa bahee ani maaliifan araara dide. Garuu immoo paaspoortiin kiyya naa bahuu baate taanaan ani waanan isatti inni abbaa manaa kiyyaa yookaan abbaa ijoollee kiyyaati jedheetillee isattillee deebi'u. Ati amma gaa inni kunoo isinis hordoftoonni naaf dhagahaa isin jechuu barbaadetanii. Amma gazzaba sanni natti haa kennu ammuma kana naaf haa godhee natti kennu. Gazzaba osoo hin ta'in waa hedduu si barbaachisa iyyata si barbaachisa akkamitti akka gatte akkamitti akka gubate fakkeenyaaf koppii nan qaba fakkeenyaaf koppii yoon qabaadhe inni amma isa kanaayyuu hin beeku jechuudha. Achitti gaafan paaspoortii baafadhu san na gaafatanii ganaan immoo waajjira deeme isa sana isa himteettaati dura isa walitti itti himteetta. Itti himi kaa itti himanii eessatti wal argine eessatti wal dubbisne eessatti wal argine ol seenuu wal dubbisuu qabdu ma abbaan manaa fi haati manaa mana keessatti waliin haasa'uu qabu waan ta'eef anillee sammuun koo yeroo kanatti sirriina hojjechaa hin jiru isa wajjiniin jechuudha. Kanaafuu kana fakkaataa bakka tanima isinillee dhaggeeffadhaa. Maaliif yaadannoo akka ta'u waan balleessisoo jiraat innis waan balleessisoo jiraat waan innis natti ergate isin bira afootti dubbachaa jira waan ta'eef kanaafi anittan bakka waan ishiin jette kana hundaayyuu nan haa guutuuf maaliif gaabbee jira waan ta'eef sirreessadee nabdadhaan. Naa kana fakkaata mee guyyaa boruu kan yoon arge hojiidha yoo gal ittanima. Naati immoo obsa godhachuu qabdaati. Hinaan jechuudha obsa godhadhu. Annan obsi naannoon kana hunda taa'ee miti. Obsi tokko immoo gaafa sirra darbe simiidha. Inni immoo sirreedha bakka kiyyallee bu'ee laale
kana fakkaata. እና